Anan itti dhaladhe ganda Gubalee aanaa sadii Tankaara achumatti an guddattes guyyaa 2012 guyyaa 24 gara mana sirreessaatti mootummaan kun na hidhuudhaan mana adabaa keessa murtii waggaa 6tiin kan ta'aa ture. Mootummaan kun baay'ee miidhaa nurraan geessisaa tureera. Kan inni nurraan gahaa ture sadarkaa nyaata keenyaatiif yaala keenyaatti illee miidhama guddaa jala ture. Sirreeffamaan seeraa tokko waa inni argachuu danda'u dambiif qajeelfamarra waan jiru argachaa ture, dararamaa ture. Nuyi dheebuun keenya yeroo hundumaa adda bilisummaa Oromoo duukaadha. Yeroo nuyi itti reebamaa turre jira. Harri guyyaan 25 gaafa guyyaa 23 dhoqqeedhaan gangaladhee reebameera. Har'a malee kaleessa malee dheengadda oolee jechuudha. Mi'a har'a akkamiin baatan? Har'a akka nuyi itti baane guyyaa hidhaatti kaanee dhagaa ture sagalee dhukaasa. Beenan immoo asuma achi adda bilisummaa Oromoo kan nu kaasaa jiru. Kaayyoof ergamni isaanis bara kana mana hidhaa balleessuu akka ta'e hubannee waan beeknuufi isaanidha kan nu kaasaa jiru innee gammachuun keessa keenyatti dhaga'ame. Sirreeffamaa guutummaan infooritee ni liishee. Eenyutu fees hin baase sa'aatii kanatti? Adda bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo. Waraana bilisummaa Oromootu dhufee mooraa keessa seenee jarri gadhiisanii baqatanii nu hin baane. Aanaan koo Dallawaa Baraa ganda Saggodaamiitii 2007 isa kurnaffaan guyyaa kana warra gaatiidhamu. Murtoo koo waggaa 25. Waggaa 25 dhagee ture. Gimboot gaafa 7 amma 8 isa baasa Oromoo afaan baase. Gaafa deegalluu halkan nutti duulanii nama 36 halkan mana kootii amma qabanii deebisanii ergiin deebi'ee booddee immoo gumaa poolisiin keenya du'e tokko tokkoon keenya hin ajjeefne nu asxaraarraa lubbuu keenya waa keenya tuu eeggachaa jirru halkan idaa kana gara bariitti addi bilisa hawaasaa Oromoo dhufee waraana bilisummaa Oromoo jechuu keessanii ayyee tole addi bilisa hawaasaa Oromoo iyyandaa qo'an dhufee laatee dhukaasaa bari nurraa banee ganni dhiisee ifa garreema. Darba.